nagaa fayyaadha. Baay'ee uummata keenyaa akkuma agartan kanatti jechuudha. Shamsaddiin Xahaa Muhammad jechuudha. Guyyaa 15 dura gurri isaa akka malee dhukkubee ta'u malee irraan tanaa September 21 2020 jechuudha. Mana haakimaa Kooriyaa hospitaalitti dhaleessanii turanii akkuma mana murtiirraa bahaniin jechuudha. So haa ta'u malee yeroo sadaffaadhaaf Kooriyaa hospitaala kanatti dhalaahuu isaati. Yeroo sadaffaaf illee asitti dhalaahuu gargaaramuu hin dandeenye jechuudha. Sababni jarrattiin tuni yeroo gartee erga doktorri bahee fidan jechuudha. Yeroo maraa'u amma taraa sadaffaadhaas dhufuun isaa jechuudha. Sa'a 9tti jechuudha Kooriyaa hospitaala doktorri gurraa qabahu jechuudha. Isaan immoo yeroo hunda akkuma gartee yeroo laman dabarte godhan sanitti arraan tanas sa'a 9 fi cinaa irratti fidanii doktorri isaan duratti bahee jechuudha. Kana jechuun shira guddaatu bakka kanatti dalagamuu jira. Manni murtiidhaan immoo akka inni wal'aanamu akka inni wal'aansa argatu hayyamuufillee gama keessatiin jechuudha jarattiin shira oofaa jirti. Gizee mara yeroo doktorri bahee fidanii jechuudha. Irrallee guyyaa sadaffaadhaaf kaasitti dhalaa'ee doktora hin arganne. Haa ta'u malee Shamsaddiinii gizeen nagaa gaafadhullee na dhagahuu hin dandeenye harka ol qaba. Gurri isaa akka malee dhukkubaa akkam jirtallee jee gaafadhee gurri si dhukkubaa jeellee gaafadhee jechuudha. Itti dhalaa'ee gizeen gaafadhu gurri akka malee halkan akka malee na eeggisiisaa akka malee na dhukkubaa gurraanis waan akka hin dhagahu je'ee jechuudha. Haa ta'u malee mee ammas borus waan ta'u gartee walumaanuu hordofnee isinitti himna. Borutti ammas baallama manni doktorri qabeefii jira jechuudha. Sa'a 4 irratti sa'a 2 fi cinaa ganamarraa jechuudha. Immoo haa ta'u malee isaanillee akkuma amma duraatti yeroo dabarsanii dhufanitti ammas yeroo dabarsanii dhufuun isaanii gartee beekamaadha jeetii yaada hundaafu. Shamsaddiinii fi du'aayii godhaadha gurri akka malee na dhukkuba jee. Du'aayii godhaadha inshaallah du'aayii teessanis ni qeebalantii fi Oromoonni hundinuu jechuudha. Shira guddaan irratti oofaa jiranii naan jeetillee natti hime. Shirri isaanii kunuu gartee akka malee waan garaa nama nyaatu wallaansa tokko malee yeroo adda addaa keessaa asitti deebisu waan hiikaa qabu miti. Gurri immoo akka malee dhukkubaa halkan iyyaa bulaa saniif immoo namni dirqama dawaa argachuu qaba gaasilaa jechuudha. Akkasiin shirri isaan namarratti dalaganii kana sanii jenneetillee waan himnee finnuu miti gaa uummata keenya jechuudha. Akkasii du'aayii godhaa fi borutti rabbi irraa hafitu jaa inshaallah. Akkasii jiraadhaa nageeti. Nama tokko nama dila kanaan oofaa jirru kun.